Harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota YouTube chaanalii Walaabuu Vlogs. Daandiiwwan milkaa'inaa 5 ni beektu laata? Hin beektu taanaan baruu yoo barbaaddan YouTube chaanalii keenya subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Tokkoffaa, abdii hin murin. Abdii murta taanaan wanta boru nan hojjedha jettee qophooffatte yookiin karoorfatte sana osoo irra hin geenye karaatti hafuu dandeessa. Kanaafuu abdii hin kutin. Lammaffaa, jechoota namootaatiif iddoo hin kenne. Wanta namni siin jedhu hundaa focus gootee waan kana dhiisii namni siin jedhu dhiista ta'e ati daandii milkaa'inaatirra hin jirtu. Kanaafuu oduu namaatiif, hamii namaatiif iddoo hin kennin. Wanta itti amante qofaa hojjedhu. Sadaffaa, namaan of hin madaalchisin. Ebaluun na caalaa, ebaluun akkasii jettee jiruu kan kee jireenya nama biraatiif wal dorgomsiisuu hin qabdu. Namni ati wajjin dorgomuu qabdu ofii keetii fi ofii kee jechuunis mataa kan kee qofa wajjin wal dorgomuu sirra jiraata. Arfaffaa irratti kan argamu wanta si mudatu hundattuu dura bu'ummaa ofii kee fudhachuudha. Wanta si mudatu kamuu namarratti bileem gochuu dhiistee ofii keetiif dura bu'ummaa fudhattee dirqama kan kee bahachuu qabda. Shanaffaa fi kan dhumaa immoo wanti hunduu yeroo qabu qabaachuu isaa bartee wanni har'a hin taane boru ni ta'a, ka boru hin taane boru booddee ni ta'a jettee of amansiisuu qabda. Hunduu yeroo isaa eeggatee uumama waan ta'eef. Proogiraama keenya kanarraa yoo isinitti tole subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Share godhaa, like, comment nu kennaa. Viidiyoolee itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan naaf turaa.